Magaalota tokko tokko keessatti gatiin aannaniif urgoo daran dabalee jira jedhani. Sababiin isaa immoo maali jedhamee yeroo qoratamu tapha tokkotu kaleessa galgala ture. Taphi kun eenyuuf eenyu gidduutti ture, eenyutu immoo injifate laata? Walumaan kan ilaallu ta'a. Egaan taphi kun Pirimeer Liigiidha. Tapha kilaboota gurguddaa lama gidduutti ta'e jechuudha. Zubimandi, mee warri Zubimandi beektan biraan naa ga'a. Maal taate Zubimandi maal taate? Maal kaffalaan jiranii damoota? Awwaaxxaanu? Walitti finnu? Maa tapha gurguddaa irratti itti lalaatta? Ho'aa maaliif jetta? Tapha Pirimeer Liigii kaleessa galgalaa Maanchister Yuunaayitidii fi Arsenaal taphataniin Maanchister Yuunaayitid dirree Arsenaal irratti goolii 3-2 Arsenaaliin injifateera. Taphi kun tapha murteessaa fi keessumatti Arsenaal waancaa nyaachuuf adeemuuf baay'ee murteessaa ture. Egaa maal godhore Maanchister gidduu kana ga'umsa guddaarra kan jiru yoo ta'u, torbee darbes Maanchister Siitii garafee 2-1 kan injifate yoo ta'u, guyyaa kaleessaa immoo Arsenaaliin dirree isaa irratti waancaa nyaachuu waan jedhamu hin yaadamu jechuudhaan goolii 3-2 akka ajaa'ibaatti injifatee jira. Ga'umsa ajaa'ibsiisaa fi ga'umsa dinqisiisaas argisiisee jira. Man United forever. Egaa kanumarraan ka'uun deeggartoonni Arsenaal baay'ee aaranii garaachi isaanii luqqa'uurraan kan ka'e aannanii fi urgoo mandara keessa deemanii guuraa jiru jedhan. Egaa namni baay'een baay'ee akka miidhame odeeffannee jirra. Sababiin immoo Arsenaal waancaa nyaata jedhanii waan yaadaniif, garuu immoo tapha edaatiin waan abdii kutatan fakkaatu. Egaan jajjabaadhaa deeggartoonni Arsenaal.